Warra DV 2026 guuttan hunda keessaniif oduu gammachiisaa. DV'n 2026 ifoomeetiin jira. Egaan akkamitti viidiyoo kanaan akkamitti DV guuttan kana ilaalachuu akka dandeessan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Asumaan warri DV guuttan baga gammaddan, carraa gaarii isiniif hawwa. Kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Jalqaba irratti gara biroozarii bilbila keenya irratti argamu deemuun ani Chrome filadhee dvprogram.state.org jennee barreessina jechuudha. Bifa kanaan erga barreessineen booda sarchi goona. Jalqaba irratti kan nu dhufu kana irratti tuqne jechuudha. US Department of State kan jedhu kana jechuudha. Sana booda gama kanatti nu fida jechuudha. Scroll or gochuudhaan check status kan jedhu kana irratti tuqna. Check status kan jedhu kana eega tuqneen booda scroll gochuun ammas amma immoo continue kan jedhu kana tuqna jechuudha. Sana booda continue jennee tuqna. Nama irratti gama kanatti nu fidee jira. Asitti nu fidee jira. As jalqaba irratti confirmation numberii keenya barreessina jechuudha. Osoo homaa hin dogoggoriin keessa hin hambisiin confirmation numberii barreessina. Asirratti immoo last or family name kan jedhu kanarratti maqaa hakaakayyuu keessanii kan itti barreessitan ta'a jechuudha. Maqaa grandfather keenya barreessina jechuudha. Iddoo kanatti guunnaa. Itti aansuun year of birth akka yeroo DV guunne sanatti year of birth iddoo kanatti barreessina. Itti aansuun authentication kan jedhu jira. Bakka authentication jedhu kanatti immoo qubeewwan asitti argaman kana barreessina jechuudha. Fakkeenyaa asirratti SU 5348 jechuudha. Isa kana deebisnee barreessina. Isa kana guunnee dhumarratti submit jenna. Sana booda yoo filatamtanii jirtu ta'e select jedha jechuudha. Waan afaan turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun dagatinaa. Carraa gaarii isiniif hawwa.